haadha gooftaa jaalatamtu. Ifaan guutamteetti biiftuu jireenyaan golgamtee ulfinaan mul'atti urjii samiirraan marfamtee jawwichi hin dandeenye balleessuudhaaf hidhamee humna waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'e jawwichi hin dandeenye balleessuudhaaf hidhamee humna waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'e uffata warqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaalatamtu. Ilmi ishee tokkichi jaalalaan hunduu babitee bittaalina jaala boojuudhaan kan booji'ate deessee badhaasteetti ijoollee Addaamiin hundaa dubartoota keessa dhugumatti Maariyaamadha deessee badhaasteetti ijoollee Addaamiin hundaa dubartoota keessa dhugumatti Maariyaamadha uffata warqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaalatamtu. Siiqqee sibiilaatiin hoolota isaa kan tiksu yeeyyiin akka hin nyaanneef daahuu ta'e kan biliqsu isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amananiif boqonnaa gaarii qopheesse isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amananiif boqonnaa gaarii qopheesse uffata warqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaalatamtu. Siiqqee sibiilaatiin hoolota isaa kan tiksu yeeyyiin akka hin nyaanneef daahuu ta'e kan biliqsu isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amananiif boqonnaa gaarii qopheesse isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amananiif boqonnaa gaarii qopheesse uffata